Attam ooltanii attam jirtu yaa ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo. Si'a baay'ee viidiyoo tokko tokkoon dhageessisaan ture. Maanii maqaan koo Daani'eel jedhama. Har'a ammoo haala biyya keenyaa kanatu baay'ee na dhibaa jira. Baay'ee na gaddisiisa, na rifachiisa, na yaachisa. Haalli biyya keenyaa yeroodhuma yerootti waan fooyya'u natti fakkaatee natti mul'achuu dide. Oromiyaani akka jiru kanatti xiqqaataa deema, miidhamaa deema, ciccitaa deema. Inni jedhu kuni baay'ee na sodaachisa. Amma akka amma ilaalamu kanatti Oromiyaa ishee hawwinu kana, Oromiyaa ishee mataa keessatti pikcharii goonu kana hin arginaa laata kan jedhu yaaddoorraan naga'e. Meebii kaan keessanii maalaasaa maaliif Oromiyaa kana nagaru? Maaliif Oromiyaan kun attamittiinitu hin dhugoomne kan jettanii gaaffii guddaa kaaftan jirtu ta'a. Anis immoo har'a argumentii karaa koo jiru. Dhugaadhumatti Oromiyaan kun akka jirti, akka amma jirru kanatti, akkatti diinni kun jabaatee jirutti Oromiyaan kun dhuguma gara fuulduraatti hin jiraataa laata? Dhuguma maappii isa jennu kana hin agarraa laata? Inni jedhu baay'ee na yaaddeessaa jira. Maybe ani karaa garaa waan inni ilaaluuf ta'uu danda'a. Maybe pessimist ta'ee abdii kutadhee jechuu dandeessu. Nama abbaan barbaade kana jechuu danda'a. Mirga isaati. Namni tokko Daani'eel ufumaatu akka abbadda jetti ijoolleen seenaa. Ijoolleen amaaraa. Ufumaatu dubbii kana fuutee guddaa gootaa kan jedhan jiru. Natti hin fakkaatu. Yaaddoon koo legitimateedha. Yaaddoon koo dhugaadhuma. Mee example tokko isinii kennuuf hin dhufeerra. Biyya guddaa turanii biyya badan. Biyya guddaa turanii humna warra alaatiin gargaaramanii warra badan. Warra baduus danda'an badiitatti warra dhiyaatan. Kana mee fakkeenya tokko isinii kennuun barbaade. Fakkeenyi kuni baay'ee garaa jabaattaa, attamittiin kana nutti akeektaa, attamittiin kana nu hawwitaa jechuu dandeessu. Ani hawwii miti kun. Reaalitiidhaa wajjin haqaa wajjin wal agarru. Yeroo haqaa wajjin wal agarru, yeroo yaadii keenya, onneen keenya, garaan keenya haqaa wajjin wal simatu, waan nutti dhufuuf taa'u kana xiinxaluu dandeenya. Waan nutti dhufuuf taa'u kana dafnee ilaallee tarkaanfii fudhachuu dandeenya. Wanta nutti dhufu kanatu waan guddaa yeroo ta'u amma sareeni yeroo waan du'aa irratti wal loltu, wal fixxu, waraabessi yoo dhufe, yoo halaala arganii, waraabessa dhufuusaa yoo arganii, walitti tuuta'anii itti dutu, itti iyyu. Isa sana lafa kaa'anii. Maaliifi? Deenjarii jira gaa. Deenjarii isa guddaatu dhufe. Deenjarii isa guddaa waan dhufeefi deenjarii sana ofirraa jalaa ba'uudhaaf jedhanii dafanii walitti namu. Maal godha waraabessi immoo? Hamma dhaqee bira ga'utti maal godha? Akka hin mul'anne, akka sagaleen isaa hin dhaga'amne, akka lafa koshin goone, akka caaskaan sochoofne, akka margan sochoofne,
akka la karaan irra deemu hin beekamne akka inni itti dhiyaataa jiru akka hin beekamne hamma danda'e of dhossu yaala. Maaliif yoo of dhossee dafee bira ga'ee qabachuu danda'a. Yoo of dhossuu baatee hoo utuu isheen wal loltuu irratti lafa dha'ee tokko keessaa butata. Egaa waan akkasii tokkotu jira. Kanaafituu ani nama keenya ilmaan Oromoo saba Oromoo kana hordoftoota koo kana biyya badeen jala kaa'ee agarsiisa. Yeroo nu asii wal lollu badiisi nutti qaxxisaa jira. Badiisa nutti dhufaa jira. Mee ilaalaati. Mee waanan jedhu kana maaluma haasaa laata? Maaluma odeessaa jedhaati. Mee ofuma keessanii yaadaati. Mee ilaalaati waantan jedhu kana mee qalbeeffadhaa ilaalaati. Wajjiniin ilaallee dhuguma deenjeriin kuni anumatu fuudhee gubbaa sana kaa'e moo deenjerii kana jira moo waan hin jirren exaggerate godhe moo isa haa ilaallu wajjiniin. Example simply tokkon isinii kennuu barbaada. Example easy simple. Biyya Palestine fudhadha. Palestine kuni duru maal ture har'a maal fakkaata? Maappii isaan isinitti agarsiisa. Maappii isaa kana I hope hin agartu ta'a. Akkan isinitti mul'atu yeroo inni mul'atu hin mul'ata hin agarraa sagalee keessin dhagaa'edha tokko tokko naa katabaa. Amma dhagaa jirtu mini sagalee koo. Namni tokko tu naa katabdanii akkasin na dhageessan nan bara yookiin quba ishee akkas ol kaasan sana kaasa maqaa ishee hin beekon. Yeroo kana nama naa jechuudha sagalee koo dhagaa jirtu jechuudha. So very good. Tolega elaa Palestine isinitti agarsiisa. Maybe wanti kun controversial dha. Maaliif kana example fudhatee minaamin warri jettanii jirtu. Ani reckless ta'ee miti. Garuu dhugaa nutti adeemaa jiru beekuudhaaf. Kun immoo Google irra waan jirudha. Waan Google irra jiruun isinitti agarsiisa jechuu kooti. Mee naa ilaalaa. Kompiitara koo irratti banee isinitti agarsiisa. Elaa jirana mee ilaalaa. Kuni 1918 irratti Palestine isa blue kana hundi kun Palestine biyya Palestine. Warra Filisxeemtu oonii godha ture. Warri Yahudii dhufanii qubachuu jalqabaniiru ispooti ishee gugurraatti kana agartanii addana keessa turan. Mee hubadhaa ilaala. Isa booddee maaltu ta'e ilaalaa kana. 1947tti around Second World War yeroo Britishiin dhaqee Israa'eliin birrii Yahudaa keessa dhaabu ilaalaa akka isaan guddatan kana ilaala. Ilaa akka isaan baay'atan ilaala. Kana booddee waggaa 20 deeman namni kun natti fakkaata. 1960 irratti mee ilaala. Kun inni gurraachi kun Israa'eli warri kuni Palestiniyaansiidha. Ilmaan Oromoo. Ilaala. Isheen kun egaa kuni West Bank ishee jedhamtuudha. Isheen kun Gaza ishee jedhamtuudha. Warri kuni occupied akka jiranitti. Gazaan kuni independence qabattee ishee jiraattuudha. Isheen kuni garuu independence qabdu akka barbaadanitti keessa yaa'u kana keessa. Har'a hoo maal fakkaata? 1915 yoo dhattanii ilaaltanii mee ilaalaa kana. Warri Gazaani solid blue kana isinitti anima wanta ishee solid blue taateef. Warri kun garuu keessa suuqanii horfanii gurraacha Israa'el keessa qubateetu kan akka isheen jirtutti caafaqee fide. Kuni 1915 isa turedha. Yaalmaan Oromoo. Mee kuni fakkeenya isiniif ta'udha.
Palestinian resistance ni Fattah kan jedhamu kan Yasir Arafat kan inni uume hamma isaan lolaa turanii hamma isaan wallaansoo qabaa turanii hin beektu. Ijoollee xixiqqoo taatan malee nama barumsaattis hin beektu. Jarri kun hamma isaan jaboo ta'an. Regardless humni guddaa waan warra Israa'el booddee jiruu fi Palestiniyaanonni biyya isaanii gadhiisanii kanatu isaan irra ga'e. Mee Oromiyaa ilaallu ilmaan Oromoo. Ilaa. Oromiyaa isheen hawaa jirru kuni ilaa ishee kana. Hamma isheen guddaa ilaa kun Itoophiyaa dhalaa isheen kana marsitee jirtu. Oromiyaani ilaa isa kana laa. Kana gaa Oromiyaani jennu. Oromiyaa isa dhugaa. Isa haqaa. Oromiyaa isa hamma dhufee gubbana ga'utti raayyaa ga'ee baatii ga'ee gama kanaan karaa Wallaggaa boorana ga'ee addanaa Harargee ga'ee kana fudhatu Oromiyaan. Mee ilaala. Oromiyaani isheen amma Oromoon mirmirsu kana hundumaa isa kana hundumaa ilaa kana hundumaa irraa murmuree fixee Oromoon humtuu adimiitii godhe bara kana mirmirsaa jira Oromiyaa isa kana. Mee ilaala. Egaa duulata Oromiyaa irratti jalqabame. Duulli yeroo Oromiyaa irratti jalqabamu mallas waan dhufanii ishee kana asitti irraa muranii walloodhaa fi raayyaa kana irraa kutaniitu Oromiyaa maal fakkeessan? Raammoo fakkeessanidha kuno. Kunoo itti gaa Oromiyaan isheen ammaa kana fakkaatti. Oromiyaan isheen ammaa. Ilmaan Oromoo. Lafa nu kaanee lafa nu jirru laala. Osoo Minilik nun qabatini yeroo Minilik duraa Oromiyaan kuni kana fakkaatti laa kuno. Amma gaa Oromiyaa tireesii yoo gaatanii maappiin inni dhugaa kana. Inni dhugaa kana. Inni Oromooni hofedheyyuu jedhee accepti godhee kana. Isa kana. Inni mallas faanii no isumayyuu argattu jedhanii irraa murmuranii Oromiyaan ishee kana. Ilmaan Oromoo kana laala. Kanaan isinitti agarsiisuu barbaadeen. Meesa Palestiniyaanii wajjin wal fakkeessaaga. Kana fakkaata. Har'a Oromiyaanii maal fakkaataa isa jedhuni mee waanan hojjedhe waanan qopheesse tokkon isinitti agarsiisa. Ilmaan Oromoo ilaala ija keessanii. Oromiyaanii ishee mallas fa'aa hojjetanii kana fakkaatti gaama. Raafi waanan baay'isee siilii kaasuu hin dandeenyee fi Oromiyaan amma kana fakkaatti jechuudha. Oromiyaan kana fakkaatti. Isheen kun Finfinneedha. Kuni Beneshaangul naannaa kana jira ilaala. Sumaaleen naannaa kana jirti ilaala. Hamma Booranaatti dhufti Sumaaleen hamma kanaatti dhufti. Ilmaan Oromoo duulli karaa sadiitti baname Oromootti. Inni yeroo hundumaa Oromoo cafaqaa jiru inni isiniin jechaa jiru gaa. Duulli karaa sadiitti baname. Tokko karaa kanatti banameera. Karaa Gumuz. Kan biraan addanaan karaa Sumaalee itti banameera. Karaa kana itti banamaa jira. Itti banamee lafa dhiibaa jiru. Lafi kun akka jirutti gurguramee dhumeera lafi kun. Oromoon irra hin jiru fudhatameera. Lafi kun hin jiru kute. Amma addanaa immoo maaster pilaan jedhanii dhukkeen irraa kaasaa jiru. Finfinneedha kun. Finfinnee kana laala. Oromiyaan waggaa 5 irraa akka ammatti fufeen yoo deeme maaster pilaanii isaanii yoo hojiirra oolee jedhee maaltu dhufa? Gumuzi kanarraa fudhatti. Kanatu kuta. Maaster pilaaniidhaan Amaarri kanatti fudhatti. Kana fudhatti laa. Finfinnee gidduu baasti. Sumaaleen kana fudhatti laa ilmaan Oromoo ilaala. Kana fudhatti ilmaan Oromoo. Kana fudhatti. Kana fudhatti Oromiyaan egaa waggaa 10 booddee waa isheen fakkaattu laala. Oromiyaan waggaa 10 booddee kana fakkaatti. Kana fakkaatti.
Oromiyaan likki akka Gazzaa fi akka West Baankii East Oromiyaa West Oromiyaa jedhamti jechuudha. Kana karaa kana yeroo cafaqaa turan karaa West yeroo cafaqaa jiranii karaa East Sumaalee yeroo cafaqxu Oromooni gara gidduutti baqata. Gara gidduu kanatti baqata. Gara kanatti. Addanaani maaster pilaaniidhaan Habashaan fudhatte. Kuni gubbanaani Amaaratti ba'a. Gajjallaa kanaani Dabuubitti ba'a. West Oromiyaa fi East Oromiyaatu deemaa jira jechuudha. Ilmaan Oromoo. Oromoon hin xiqqaachuu hin dandeessu ni jedhu grand plan. Inni jedhee yeroo hundumaa iyyuu grand planiin isaanii gaa Oromiyaa kana cafaqanii bakka lama bakka sadiitti muranii xiqqeessanii uummata Oromoo gayyaasanii ari'u. Principli isaanii keessaa isa tokko principli isaanii keessaa inni tokko ilmaan Oromoo principli isaanii keessaa inni tokko Oromiyaa kana cafaquudha. Teknika isaanii tokkoon isinitti agarsiisuu barbaada. Maayini yeroo kana fudhatanii maal godhan? Borderii kana egaa narratti qabinaati borderii kana maqaa isaanii baay'een beeku karaa kana isheen kun Gazzaadha kan kun karaa Ijiptiiti kun warra Ordonii kan kun Ijiptiidha natti fakkaata karaa kanaa fi karaa galaana jechuudha. Kuni karaa Turkiiti. Haa ta'u malee yeroo addanaa lolatti kaasanii warri Israa'elii borderii hundumaa bananii gadhiisu. Genocide kan jenneef akka isaan baqatan godhu. Karaa booddee dhukaasatti banuu hin baqatu. Ordonitti guyyaa tokkotti miliyoonni tokko galaa. Lubnaanitti akkas galu. Biyya Arabaatti baqatanii inni kaan karaa irratti dhume inni kaan barahaa keessatti dhume akkasittiinitu cafaqu. Akkuma isa amma sistemii amma nurratti hojjetan kana hojjetu. Isa booddee egaa maaltu dhufe warra kanatu dhufe amma. Egaa waa'ee ishee kana ishee Gazzaa kanaa fi waa'ee West Baankii kana gaabbiraan isinitti odeessa. Maaliif kun soolidii ta'ee taa'e maaliif kun bobocoqamee cicciramee dhume isa jedhu hin odeessina. Tole egaa ilmaan Oromoo. Oromiyaa ishee ciramtus ilaaltan. Ani egaa yaadi koosa kana jechuudha. Baay'isee wanti na yaaddeessu nuyi wanta kana in dhagaamaa ijoollee Oromoo dhagaa jirtu meen tokko tokko na kataba yoo dhageessan. Yoo dhageessan na kataba. In dhageessu. Namoonni dhageessan utuu na katabdanii baay'ee gaariidha. Dhagaa jirtu okay. Amma gaa waan baay'ee na sodaachiseetu kana. Gara fuulduraatti maaltu nutti dhufa? Akkamittiin kana difeendi gochuu dandeenya? Akkamittiin gargar cituu kana dhaabuu dandeenya? Akkamittiin waan nutti adeemaa jiru kana ofirraa qolachuu dandeenya? Maal gochuun nurra jira? Har'a geeddaramsa dhufee jiru. Well, geeddaramsa namni dura dhaabatu hin jiru. Garuu maaltu deemaa jira? Lolli Sumaalee inni karaa kanaa. Gumuz karaa gamaa dhaabateera hin dhaabanne. Ittuma fufaa jira. Har'a Asoosaa keessatti, Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti ijoolleen wareegaman jiru kan jedhu dubbiseen ture. Har'a Direedawaa keessatti akkasittiin Oromoon dhumaa jira. Maali kun? Maaltu ta'aa jira? Ilmaan Oromoo. Maal wayya? Maal gochuu dandeenya? Egaa ija Oromoo dura, dhala Oromoo dura kan dhokate pilaanii guddaatu adeemaa jira. Pilaaniin kun maa inni Oromiyaa kana cafaqanii lafa kana harkaa fudhatanii lafa kana warra investoritti gurguru. Lafa kana investorootaatti kennu. Lafa kana warra alaatii wajjin walii galanii hirmaachuu, gurgurachuu, Oromoo kana xiqqeessuu pilaanii isa grand pilaanii mallas lafa kaa'e sanatti hojjetaa jira mammaatti. Isatti adeemaa jira ilmaan Oromoo. Amma gaanui walii keenya nyaataa jira. Akkuma sila jedhe waraabessa sana irratti achi
fookasii gochuu dhiifneetu lafee ishee spoilii ishee argamte bu'aa ishee har'a argamte kunoo waa argameera alan ilaalinaa waraabessa ofirraan tiisinaa isa isinitti dhufin ilaallatinaa ila wayitu lafa bu'e ishee kanarratti jedhaati ishee kanarratti gururiyaa kan jedhamutu jira. Har'a Oromiyaani dhugaa dubbachuudhaaf confusionii guddaa keessa jira. Awwaara guddaatu ka'eetu awwaarri kuni kiliirii gochuu dideera. Geeddaramsa deemaa jira jedhu. Well, geeddaramsa deemu. Garuu geeddaramsa kana keessa wanti ifaan, wanti mul'ataan, wanta dhalli namaa ilaaluu danda'u maaltu jira? Oromiyaani geeddaramsa kana kan fide qeerroodhaaf qarree Oromootu dhiigatti dhangalaasee fide. Kana keessa maaltu jira? Oromootu geggeessaa jira. Maqaadhaan Oromoo geggeessaa jira isa jedhu namoonni baay'een kan maqaa kanatti quufantu jiru. Oromoo geggeessaa jira jechuun baay'ee satisfactionii namoota kennaniiftu jiru. Namoonni tokko tokko immoo Oromoo yoo geggeesse benefitiin qabu amma mucaanii naqamtee sun maal jette? Bulguunuma geggeessu jette. Bulguuna geggeessu abbaa geggeessu dhimma hin qabnu jette biyyi keenya naannaan keenya nagaadhaan baanee nagaadhaan galu biyyi keenya nagaa ta'uu nuyi nagaadhaan baanee galu jireenya gaarii jiraachuudha kan nuyi barbaannudha. Abbaan fedhe yoo geggeesse Oromiyaan ciccituun cafaqamuun baduun xiqqaachuun itti fufa yoo ta'e differensii maalii uuma abbaan barbaade achirra yoo ta'e har number 1 gaaffii Oromoo dhiiga isa dhangala'aa jiru kana dhaabuudha. Isa har'a Dirree Dawaa irratti dhangala'ee dhaabu. Isa Gujiif Boorana keessatti dhangala'e. Moyaalee keessatti dheengadda isa dhangala'e. Moyaalee keessatti dhiiga hammanan jedhamnetu dhangala'e ilmaan Oromoo. Kana dhaabuudha. Jalqaba waa'ee corruptionii, waa'ee maaloo kuni ana akka kootti attention graabii gochuudha. Waan namni ilaalu hoduu namni hodeessu barbaadu graabii godhanii ittiin real issue irraa baqachuu natti fakkaataa jira karaa koo. Real issue har'a lubbuu du'aa jiru dhaabuudha. Lubbuu isa du'aa jiru dhaabuudha. Lubbuu isa du'aa jiru nama isa buqqa'aa jiru har'a dhaabuu danda'uudha. Inni importantiin Oromoodhaaf dhala Oromootiif kana. Inni kan biraan waa'een taayitaa, waa'een politikaa, waa'een eenyutu taayitaatti dhufa, eenyutu filama, eenyutu maal ta'a kan jedhamu kun waan itti aanuudha. Isa itti aanuudha malee har'a ammatti kan barbaachisaanii lubbuu isa dhangala'aa jiru. Dirree Dawaatti isa dhumu, Wallaggatti isa dhumu, Boorana keessatti isa dhumu kana qabbaneessuudha. Lammata Oromiyaa cafaqamaa jirtu kana akkamittiin dhaabata? Inni cafaqaa jiru kun Sumaaleen dhuftee hamma Dirree Dawaatti lafa fudhatti Oromoo irraa dheengaddaa Booranarraa lafa kutatanii fudhatanii nama ajjeesaa jiru. Akkamittiin dhaabama kun? Gumuzii akkasittiin nama kaastee ari'aa jirti. Akkamittiin dhaabama kun? Kana inni dhalli Oromoo irratti haasa'uun irra jiru har'a. Ispoilii ishee hafte kanarratti wal lolu osoo hin taane akkamittiin amma dheengaddaa yeroo obbo Baqqalee faanii Wallagga dhaqanii jabana durii tokko yeroon afaan Amaaraa baru maal jedhu warra Amaaraa manzee tokko nu barsiisaa ture maal jedha harraan baannaa qobboo'edha. Maal isheen harraan baannaa qobboon kun baay'ee yeroo dheeraa na fudhatte gurbaa yaakoo tokko jira Abrahaam Taaffasee jedhu Amaarinyaa kana waa hin danda'a isatu naa hiika. Maa inni harraan baannaa qobboonii jedha. Harraan baannaa qobboo jechuun lakkaas maal jechuudha? Yeroo isatti tokko haasoftu inni kan biraan waan kan biraa haasa'u jechuudha. Yoo ati dhagaadha jettee bishaan jechuudha. Yoo inni kun bishaan jedhe ati dhagaa jechuudha. Takka tasa waan waliin agarre haasa'u. Haasaa dhangaddaa keessatti harraan baannaa qobboon dhaggeeffataa ture. Ijoolleen biyya sanaa, shamarran biyya sanaa, dargaggoon Wallaggaa yeroo dhaggeeffannu gaaffiif deebii yeroo dhaggeeffannu kan isaan jechaa jiranii
kunoo gumustu nu fixee, kunoo hidhachiisanii nu fixaa jiru. Federaaliin sappoortii nun goone, iyyati keenya hin dhagaamne, du'aa jirra. Maal nu wayyattamittiin nurraa dhaabdu kana. Namni kunoo Naqamte keessa 90,000 galuuf jedhanii biqatee dhufe. Mandii keessa Najjoo keessa akkasittiin namni yaa'aa jira. Direedawaadhaa Harargeedhaa baqatee dhufe kunoo kadhataa ta'ee ilmoon Harargee. Booran akkasittiin dhumaa jira. Maal wayyaa jedhanii deddeebisanii sana gaafatu. Deebiin argame tasgabbaa suuta jedhaa. Abbaa Gadaatiif ajajamaa, jaarsoliidhaaf ajajamaa, jaarsolii kabajaa, naamusa godhadhaa, karaa hin cufinaa, barumsa keessanitti jabaadhaa. Kuni baay'ee lallaba gaariidha. Hunduma isaa sappoortii nan godha. Jaarsolii kabajuu nan deeggaraa, barumsatti jabaachuu nan deeggaraa. Osoo danda'amee hiriirayyuu dhiisanii utuu harka malatanii taa'anii natti tolu. Garuu haasaa yeroo hundumaa haasaan kun maal natti mul'asa? Haasaa niitii Faransaayii sana natti dhufa. Hin beelofne jedhanii iyyanii dhaqanii nugusatti iyyatan. Mana nugusaatti Maariyaa Antooneet kan jedhamtu giiftiin gadi baatee maal ta'an jarri kun maal natti iyyuu ganamaan hirribaan akaasanii jetteenaan daabboo barbaanne jedhanii jennaan maaliif keekii nyaatanii jette. Har'a keekii mini kan isaan barbaadan. Dhiigi dhangala'aa jiru dhaabachuu. Dubartoonni keenya warri karaa irratti caakkaa keessatti akka bineensaa da'aa jiran mana argachuu. Lafa isaan ari'aman irratti deebi'anii galuu. Oromoo hidhachiisanii yoo danda'anii irraa rukutanii deebisuu yookiin immoo of danda'a kunoo nu isin hin dandeenyu jedhu. Gaaffii kana deebii kana gaafataa turan. Kana kan isaan gaafataa turan. Kan deebi'aa ture garuu waan kan biraadha. Harraan baannaa qobboo. Isa jedhan sana. Kanaafi Oromooni akkamittiin tuni real dangerii kana arguu dandeenya. Dangerii nambariidhaan xiqqaachuudhaaf deemaa jiru. Lafi keenya baduudhaaf dhumuudhaaf deemaa jiru. Biyyi keenya bakka lamatti ciramee akka amma Gazaaf West Baankii jedhanii tokkoffaa communication line hin qabanii baaburaan waliin arganii tasa wal argaan jiran jirri kun. Rakkina guddaa keessa jiru. Kanatti adeemaa jirra nuyi. Ani gaa har'a maalan barbaade attentionii keessan kanatti fiduudhaaf. Attentionii keessan kuni kana ilaaluu danda'u qabdu, kana dubbachuu danda'u qabdu yaa ilmaan Oromoo. Gidduu keenyatti kun haasa'amuu qabarra. Taabuu mini dhossaa miti. Gadi baafnee dubbanne akkamittiin dangerii dhufu kanarraa of oolchuu dandeenya. Akkamittiinitu warri siyaasiyaa jedhaman kuni kana dhaga'anii kana deebisuu danda'u. Deebii attamitti kennuu danda'u. Mootummaan akkamittiin deebii kennuufii danda'a. Yes, mootummaan Abiy fi Lammaa waan kan biraatti qabamaniiru ta'a. Garuu namatu du'aa jira. Nama dhumaa jira. Dhiiga dhangala'aa jira. Kan akkamittiin dhaabuu danda'ama isa jedhu hamma dandeenya. Yaada kanarratti hojjechuu danda'u qabnaa kan jedhuun qaba ilmaan Oromoo. Mee kanarratti namoonni yaada qabdanii namni dubbachuu barbaadanii yoo jiraatanii isiniin kenna. Ani isheenuma kana har'a meesejiin koo kan hin dabarsuu barbaade. Baay'ee dabarsuu hin barbaade. Baay'ees dubbachuu hin barbaade. Garuu yeroo hundumaa deenjerii kana hin ilaallaa laata. Badii nutti qaxxisaa jiru kan hin ilaallaa laata. Dhiiga Direedawaa keessatti dhangala'aa jiru. Dhiiga Boorana keessatti dhangala'aa jiru. Dhiiga Wallagga keessatti dhangala'aa jiru kana hin ilaallaa laata. Akka Oromootti maal gochuutu nurra jira. Dangerii kana dura dhaabbachuudhaaf international community dhageessisuudhaaf international community akka isaan gara keenya ilaalan gochuudhaaf akkamittiin dandeenya mootummaan biyya sana keessa jiru akka inni gara keenya ilaalu akkamitti gochuu dandeenya maaliif kana irratti hin hojjennu attam gochuutu nurra jira isa jedhu kana attam goona kana har'a Oromoon dangerii itti deemaa jiru kana dafee dammaqee gargar nu kuttanii iddoo lamatti nu nirtanii Oromiyaa hin murmurtanii jedhee ka'ee dhaabatu taanaan definitely deemsi keenya akka warra Palestiniyaanii baduudhaaf deemaa jirra. Kanatti adeemaa jirra. Jaallannes jibbines wanta kana jalaa baanu miti. Ilmaan Oromoo ka'uutu nurra jira. Jabaachuutu nurra jira. Hamma danda'ametti dhaabannee tokkoffaa tokkummaa keenya eeggachuu. Lafa keenya
ulfina nama lafa keenyaa eegu, ulfina daangaa keenyaa eeggachuu isarratti xiqqaaf guddaan isarratti haasa'uu barbaachisa. Deenjarii nutti qaxxisaa jiru haasa'uu danda'u nurra jira. Isa inni nu barbaachisu har'a. Isatu nu barbaachisa. Deenjarii isa maaltu nutti adeemaa jira. Example biyya garaa fudhadha. Akkamittiin biyyi kun cafaqame. Gaaffii maaltu booddee jira. Hurrii kana booddee maaltu jira. Grand plaanii kana kan carry out godhu kan implementii gochaa jiru. Gruppii kan biraatu booddee jiraao. Nama dhokatee jiraao inni jedhamu kuni waan baay'ee barbaachisaadha. Kana investigate gochuu danda'u nurra. Kana baruu nurra jira. Eenyutu duuba jira. Maaliifitu kun dhaabachuu dadhabe. Maaliif abiifaanii rakkatan kana dhaabuudhaaf. Maaliif lammaanii kana rakkate dhaabuudhaaf. Dhiiga kana attamitti dhaabachuu dadhabe. Kan jedhamu kun ilaalamu tirra. Gaaffiin saba Oromoo gaaffiin dhiiga dhangala'aa jiru kana dhaabu hunda keenyatti dhaga'amu tirra jira. Booranaa yeroo miidhamu Wallaggaatti dhaga'amu. Wallaggaa yeroo miidhamu Booranaa Harargee yeroo miidhamu iddoo hundumaa Shawaa eessi hundumtu itti dhaga'amu tirra jira. Maaliifi deenjariitu nutti qaxxisaa jira. Inni kunnoo jedhan kunoon jedhini nafan. Inni irra Wallaggaatti ta'e Boorsalaaletti ta'uuf jedha, Ambootti ta'uuf jedha. Karaa Jimmaa ta'uuf jedha, Iluu Abbaa Booraa keessatti ta'uuf jedha. Achi darbee immoo gadi bu'ee immoo karaa Arsii keessatti, Baalee keessatti deemaa jira almost. Waan akkasii kun uumamuu danda'a ilmaan Oromoo. Kanaafi fookasii keenya achitti deebisuu hamma danda'ametti achitti deebisuu danda'u nurra jiraan jedha karaa koo. Maal jettu yoo egaa haasa'uu namni haasa'uu barbaadu yoo jiraate tokko jedhaati natti maati haasa'uu dandeessu jechuu kooti. Namni barbaadanii tuttuqaati tokko naa katabaati yaada kanarratti yaadi koo kuni likkiidha moo likkii miti, dhugaadha moo dhugaa miti. Ani discussionidhaaf openidha. Abbaan fedhe chaalenjii akkani na godhuun barbaada. Chaalenjii na godhanii akka isaanii narraa baruudhaaf barsiisuudhaaf jechuudha. Kanaafi namni ilaa yaadan qaba jettanii kottaatii dhiyeessaa. Hin sodaatina gadi ba'aa haasaa. Yaadi xiqqoon hin jiru. Yaadi nama hundumaa dhala namaa yaada. Maaliif yeroo chaalenjii wal goonu waan tokkotu keessaa ba'a. Ani isinirraan baradha, isin anarraa barattu jechuudha ilmaan Oromoo. Kanagaa mee ilaala. Oromoon dhumaa jira. Walloof raayyaa waan isin dinqu taasitilii agrii gooneerra walloof raayyaa already give up gooneerra ilmaan Oromoo. Yeroo kaartaa isa mallas hojjette sana boquu irraa cabsitee gatte sana calluma jennee ilaallu walloof raayyaani baduu isaanii irratti akka irraa walii galleen irraanfatina ilmaan Oromoo. Baduu qomoo keenya, dhiiga keenya, baduu walloo, baduu raayyaa irratti walii galleerra. Kana liqimsa jaallattanis jibbitanis. Maaliif amma har'a maappiin sun citeera. Oromiyaanii akka isheen walakkaan ishee dhiphataa, mudhiin ishee dhiphataa walakkaatti cituudhaaf deemaa jirti. Leet aloon isa gubbaa ooshuurra raayyaa dhannee walloon ooshuurra innumti nu harkaa qabnu iyyuu nurkaa ba'aa jira, nurkaa mucucaataa jira. Deenjarii kana ilaaluu dadhabne ilmaan Oromoo. Deenjarii kana ilaaluu danda'uun nurra jira. Attamittiin irraanfanna raayyaa, attamittiin irraanfanna walloo, attamittiin irraanfanna ijoollee ilmaan Harargee warra buqqaanii yaa'anii dhufanii magaalaa keessatti kadhattuu ta'ani. Biyya Harargee, biyya Coomaa, biyya Maaloo, Awwadaay ilaalaa, biyya ekspoortiidhaan biyya sana qabee jirutu ilmaanni Harargee har'a kadhattuu ta'e. Booranni akkasittiin karaa irratti dhumaa jira. Liyyuu poolisii Somaaleetiin warra akka hamma funyaaniitti eenyutu hidhachiisa jira kana. What is that hidden agenda? Agendaan dhokatee jiru kun eenyutu carry out godha? Eenyutu execute godha? Abbaan isaa kun gadi ba'uu qaba bara. Warri poolitikaadhaa fi haasa'an kuni warri poolitikaa geggeessina jedhani poolitikaadhaaf dhaabanna Oromoodhaaf haasofna jinniidha maaloodha warreedhan kuni duutiin isaanii
Secretary sana baasanii uummata Oromootti muudha. Dhaqanii isaan mootummaa jiru wajjin walii gad mootummaan jiru biiziidha waan kan biraatti. Warri siyaasiyaa kan isaan hojjechuun irra ture kana digi gochuu danda'u. Koozii kana eenyu kan kana booddee jiru eenyutu dhaabatee jira maaliif kan intentioniin isaanii maaliin geesii gochuu nan danda'a. Akkuma isin geesii gootan geesiin godha. Uummata Oromoo fixanii master plaanii Mallasiini kan Tigreetiini uummata Oromoo xinneessuu lafa isaarraa fudhachuu genocide geggeessanii xiqqeessanii karaa gubbaa karaa Harargeedhaa asii gadi yoo laalle oilii jira caatii jira karaa Booranaa keessa Gujii keessa laalle warqeetu jira kana hundumaa Oromoo irraa fudhachuu Oromoo economically daaraa gochuu Finfinnee gidduudhaa irraa fudhachuu daaraa gochuu Wallaggaan immoo karaa goodaa isa Ebine Barat jedhan sana achi already seese achi keessa isarraa fudhachuu isarraa fudhatanii yuubdoo plaatiiniyemii dhufanii irraa kutachuu walaliin irraa fudhachuu kanatti adeemaa jiru jirru kun grand plaaniin egaa kana grand plaaniitu jira inni jedhu kana so kana dura dhaabachuuni warri politikaa geggeessinaa uummata Oromoo dantaa Oromoodhaan reflektii gochuudhaaf calaqqisuudhaaf deemaa jirra jedhu kana irratti hojjechuu qabu jechuu gooti kana hojjetan taana baay'ee rakkisaadha kanaafi qeerroodhaaf qarreeni dargaggoon amma dammaquu irra jira kanarratti kunoo nu fixaa jirtu nu xiqqeessaa jirtu inni jedhamu karaa hundumaa dhaga'amuu qaba ilaa nun xiqqeessinaa nurraa gattaa jiran maa nu fixxu jechuun namni nama gaafatu kuni roongi miti namni haasa'uu barbaadan namni dubbachuu barbaadanii yaada kanarratti yoommoo dhuguma sensitiviidha kanan dubbannu waan jettan taanes rakkinni jiru garuu ani si'a baay'ee waan natti dhagaame dubbachuu rabbii kun Ameerikaadha wanta natti dhagaame dubbachuurraa gara booddeetti hin deebi'u waan barbaadee dhufa malee inuman dubbadha maaliifi saba kootii fi hamma dhumaatti deemuu danda'utu narra jira commitmentii kana eegan galee waan sabi koo itti jiru haala addunyaa wajjin wal qabsiisee geopolitiksii biyya sanaa naannaa sanaa Horn of Africa waan jiru gara fuulduraatti immoo waa'ee geopolitiksiin fidee dhufa maaliifi eenyu kan kana duuba jiru isa jedhu kana hamma danda'e irratti hojjedheen fidee dhufa jechuudha ilmaan Oromoo kanaafi yaa ilmaan Oromoo please jabaadhaa irratti hojjedhaa irratti yaadaa irratti mari'adhaa ollaa gandaan irratti mari'adhaa irbaata yeroo nyaattan laaqana yeroo nyaattan yeroo walitti dhuftan maatii keessan keessatti maayinni eenyutu booddee jira isa jiru haasaa odeessaa kanan isiniin jechaa jira waaqayyo isinii wajjin ta'u ilaa yoo jabaanne yoo walitti galagallee waliin nyaannu ta'e gara fuulduraa duwwaa ilaalle gara fuulduraa duwwaa deemne biyya keenya disaasterii nutti adeemaa jiru kana balaa nutti adeemaa jiru kanarraa seevii gochuu dandeenya garuu akka amma deemaa jiru kanatti natti fakkaatu kanaafi akkuma itti ilaalcha keenya kana geeddaruu danda'udha akka itti muuvii goonu akka itti keessa hulluqnu akka itti zigzaagii goone boorderii keenyas ooshan gargar cituu kanas ooshin evictionii kanas lafarraa buqqa'uu badiisa barbadaa'u kanarraa akka itti of ooshin hundumti keenya dammaqneerra gaarii garuu irratti hojjechuu danda'u nurra jira kanaafi ilmaan Oromoo isinitti hin baay'isu waaqayyo isin haa eebbisu kana na dhaggeeffachuu keessanii fi galata guddaa qabdu ilaa walii hiraa hamma dandeessan walii daddabarsaatii dhaggeeffadhaatii irrattaasaa diskasii godhaa inboxinaa godhaa maal jechuu keeti kun gargar nu baasu yookiin kun kana nu taasisu maal jechuu keetiif na gaafadhaa kuni gara fuulduraatiif na gargaara akkan irratti qophaa'ee akkan immoo moor digii godhee dubbisee qophaa'ee immoo dhufee isinii ibsu naa godha kanaafi isinis na gargaartu anis isinin gargaara gara fuulduraatti kitaabota isin dubbisuun isin irra jiran wanta information isinii kennuu danda'u hamma danda'ame isiniin dhiyeessa kanaafi waca girrigirrii waan gargar nu baasutti ilaaluun nurra jiru ilmaanni Oromoo tokko Oromiyaan tokko biyya tokko wajjin qabna aadaa tokko qabna afaan tokko qabna tasa diinni gargar nu baasu kana duwwaa irratti fookasii gochuu danda'u nurra jira
dhumarratti ilaa yeroo hundumaa kan hin jedhu Republic of Oromiyaa yoo ijjeerranni malee tasa jiraachuun hin danda'amu. Har'a ta'uu danda'a. Waggaa 50 har'aa ta'uu danda'a. It doesn't matter. Kun ta'u malee nagaadhaan jiraachuu hin danda'u Oromoon. Warri hin dandeessan ta'ettanii na amansiisaa. Diskasii goona. Gadi baanee dibeetii goona. Anis experience kootii fi waanan dubbiseerraa, waanan research godhe, waanan argirraan isiniif dhiyeessa. Isinis immoo hin danda'ama kan jettu. Positive kan ta'e, constructive kan ta'e, discussion gaggeessuu danda'u nurra jira. Akka civilized, akka nama barateetti. Haala kan akka gaariitti scientifically assess gochuu danda'u nurra jira. Jabaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Himmoon Oromiyaa Riippaabilikiin dhaabata. Maasalaam.